Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaallatamtoota hordoftoota Zeenutuub akkam nagaa jirtan biyya keessanii baga jiraattan isiniin jedha. Mee viidiyoo tana Kiyya waliin dhuftee mi? daawwannu xiqqoo. Maal kiyyaati? Naa himi. Himi gaa Jaalalleeti. bakka jaalallee kiyya atillee anillee jaalallee keeti. Ati jaalallee kiyya arafaati hiriyaatiyya. Arafaatu obboleettitiyya. Allaqa wanni biraa jira. Dhiisii immoo irra fudhatiin yaada arafaatu sobeettu atillee akka uummata kaawwanii ta'uu deemta osoo sitti Adiisaati bareeddee gaarra. Bareedeerra. Maaltu akkana qashtiisi godhe? Siinna godhe. Siinna godhe. An siin goone. An uffatumaan sii biti. Uffata naa bitte. Duboo maaliif akkana gammadda na dhibee bara? Maa akkana gammadda? Saniif hin gammada. Sila namni biyya bahee tokko tahee jiraachuun rahmatummaa keessanaani nu milkeessi duniyaa diini. Rakkoo bal'oo wal gaafatee iyyafatee gamtoomaani. Baga daawwattan isiniin jedha. Buleeyyan tiyyaa dhugaa rabbii waan ajaa'ibe. Waan ajaa'iba natti ta'e jechuudha. Waan hiyyummaan tuni dhugaa waan nama hin goone hin qabdu jechuudha. Asumaan kanuma akka kana waan isin daawwachiiseef jechuudha. Mee ilaala hiyyummaa tana buleeyyan tiyya subhaanallah wallaahi laazim. Maaliifuu hiyyummaan tuni tokkoffaa hiriyaa gadi nama gooti. Lammaffaa of nama jibbisiifti. Sadaffaa uffata malee nama ooftee maraatuu nama fakkeessiti jechuudha. Nama fayyaa hin qabne. Subhaanallah. Sadaffaa namni hundi siimaa jibba. Namni abbaa kanaa siin jedhu hin jiru. Nama tokko nama dhugaa rabbi ofii sodaate si qarqaare malee namni tokko yoo si uffata hin diranne, uffata qajeelaa ofirraa hin qabne, uffata xurii ammallee uffata bakka tartiiba ilmi namaa diratu hin qabne jechuudha. Yoo qabaate fakkeenyaaf luka qullaa ka caammaa ofirraa hin qabne akkasitti yoo si arge akkana mudhata si bira tara ilmi namaa subhaanallah. Garuu wallaahi rabbi ofii ofirratti yaadatu ilmi namaa kun jechaadha. Mee amma daa'imattii xiqqishuu tana wanni akkasitti yeroo viidiyoo duraa argitanii jedheetiin yaada. Viidiyoo duraa ani hin finne jechuudha. Bakka ani nama akka malitti fiduun natti hin tolu jechuudha. Yeroo ammaa kana mee ilaala akkasiin jirtu. Akkasiin bareeddee uffata bareedaa dirattee namni qarqaarsa godheefi jennaan akkasiin bareeddee ilaalame. Kanatti aansuudhaan ammallee obboleettii teennaa lubbii mu'aarafaatiin jedhanis yeroo dura Sumaalee keessa jirtu sani argitan jechuudha. Suuraa ishee san hin fidullee hin finnellee jechuudha. Ka duraanii san jechuudha. Natti hin tolu nama akka malitti ol baasu. Maaliifuu kuni rabbii waan nama muudu hin beekan. Ilmi namaa kun osuma qabu dhaba. Mee amma obboleeyyan keenya nama meeqa manni jalaa diigame jechuudha. Warra jireenya ofii tolfatanii, jireenya ofii bareechifatanii, umrii ofii biyya Arabaa kana keessatti fixanii, umrii ofii ka waggaa 15 jira, ka waggaa 16 jira, ka waggaa 10 jira, ka waggaa meeqas keessa taa'e waggaa 8, waggaa 7, 6 keessa jiru jira biyya namaa kana keessa jechuudha. Namni kun xiqqaattullee waa fudhata, sanii waa godhata. Mana keessa ol seenuu ijaarata jechuudha ilmi namaa. Mana gaafa galee keessa ol seenu. Ni galee. Mana kana ijaaratanii daqiiqama meeqa keessatti yeroo matakkaan mootummaan jala daraa godhe jechuudha. Namoota meeqa fira keessanirraa ta'uu danda'a. Isin mataa keessan ta'uu danda'a. Wanni namni argitee ka rakkinni namni hin muudanne hin jiru. Namni rakkina ni muudata ilma namaati. Obboleeyyan ta'e addunyaan tun ni argamtis ni dhabamtis jechuudha. Isinii galee garuu ammallee wanti tokko wanni jechuu barbaade obboleettii teennaa Arafaat irratti xiyyeeffadha jechuudha. Obboleessa keenna Fatishaa moo maal jedhan maqaa isaallee ani baay'ee hin beeku. Biyya san keessa wallaahi biyya san keessaa isii baasee mucattii tana wajjin dubbatee maali rakkinni kee jedheeni
maaliifuu haga tokko qalbi laafinna qabuuf jechuudha. Namni hedduma jira obboleeyyan tiyya. Garuu abbaa rabbiin si ajajetu si arga malee hundi sin argu jechuudha. Garuu rabbiin si ajaje mucaan kun argee jira mucattii tana jechuudha rakkina isii keessatti. Rakkina isii obboleeyyan ofii waliin tahee abdii culullee fa'aa wajjin tahee rakkina keessaa baasee jira jechuudha. Rakkina keessaa baasee jira. Garuu rakkina keessaa baate san suuraa isii san namoonni hedduu kan maatiif isa walirratti laxxafee isii luka qullaa jirtu isii akka malee jirtu jechuudha wallahi. Waan namatti dhagahamu kana walirratti hidhanii gadhiisan kanallee hima argiti. Namni sababa taheefi garuu namni achi keessaa isii baasee rabbii tokkochaa rabbumatu wakiila godheefi ajajeef jechuudha mucaa kana. Haa ta'u sababaa namni ta'eef obboleessa keenya sanii dursa. Obboleeyyan ofii waliin tahuun jechuudha. Achi keessaa isii baasee Finfinneetti galchee baasaboora baasisiisee fi waan qabuun bira dhaabatee gargaaree wallahi biyya san keessaa isii baasee mucattii tana uffanni bitamee fi uffanni aadaa bitamee fi uffanni babbareedan abaayan babbareedan bitamee fi akka hin jirre kana suuraa sanii fi isa yoo wal biratti ilaalan hiyyummaa tana wallaahi laziim hiyyummaa tana yaa waa dhabuu tana waan isiin nama gootu daa'ima fokkifti guddaa fokkifti wallaahi guddaa xiqqeessiti ijoollee fokkisti akka hin jirre isa gootu jechuudha. Hiyyummaa tana wallaahi rabbi isinirra haa qabu. Rabbi hiyyummaa isinirra haa qabu obboleeyyan tiyya. Hiyyummaan inshaa Allah mana keessanii ollaa keessa rabbi hin dhaabin. Namuu qabaataa tahe quufee nyaatee dhugee uffatee rabbi ofii galateeffataa haa jiraatu wallaahi. Eenyumallee hiyyummaan hawwina. Eenyumallee gadhaantiin hawwina jechuudha wallaahi. Namni ol aantii nama hawwe ufillee rabbiin isa ol aansa jechuudha. Maaliifuu namni adaduma khayrii namaa yaaduun adaduma waan gaarii namaa yaaduun wallaahi laziim innillee isallee rabbiin gaarii isa godha. Duniyaa kennaaf ka duniyaa namaa kennu eenyu rabbii alamaati. Wallaahi duniyaa kennaaf jechuudha. Isa tasgabbeessa. Isa gadi dhaaba jechuudha rabbiin. Sinii galee nama sabrii qabu isa taasisa jechuudha. Obsa nama qabu jechuudha. Kanaafi wallaahi obboleettiin teenya sun maasha Allah tabaarakallaa bareeddee ilmoo namaa fakkaatte. Ani yoo dura haadha ijoollee 10 ol qabdu see dhugaa rabbi wayita gizi awwala suuraa isii argutan nama jaartii wayii see dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Nama guddaa umriin waggaa 45 fa'aa 50 fa'aa see jechuudha. Dura hiyyummaan tun akkana nama gooti obboleeyyan tiyya rabbiin inshaallah mana keessanii fide. Mucattiin tun amma uffattee dhiqattee dibattee bareeddee jennaan kunoo argitan ija teessanii akkasiin jiru. Wallaahi laziim subhaanallah buleettii teenya maashaallah jedheen jira. Akkasuma daa'ima sanallee mee gizee duraa sana akkasiin jirtu argitan daa'ima xiqqishoo tana jechuudha. Abbaa wajjin rakkate barandaa bulla jetti qullaa kenna waan imimmaan nama bochisu jechuudha. Kana bichaa miti rakkataan tuuladha obboleeyyan ta'e bakka mara keessatti rakkataan tuuladha. Ani ijaara tanaa akkuma mata dureetitti irraa dubbadhe malee tuuladha namni. Kanaafi wallaahi waan hamilee kanaafuu ani wanni arafaatti irra dubbachuu barbaade jechuudha. Jiddumaan hiyyummaa tana waan wallaahi laziim waan hiyyummaan taatee nama hiyyeessatuyyuu beeka jechuudha. Namni haga tokko waa qabu namni uffatee dibatee diratee hin jedhe hin beeku jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Hin beeku. Warroonni fakkeenyaaf nuti warri biyya yaanillee jechuudha. Wallaahi laziim yaa'anii ebaluu deemte namoonni irra caalan namaa jechuudha. Ebaluu deemte yaanillee hin deema biyya ala deema malee hiyyummaan dhabdi nyaata dhabuu fi uffatni waan uffatan dhabuun biyyaan baafne irra caalaa namaa jechuudha. Harka 90 harka 100 harki 85 bakka waluma laalee biyyaa yaa'e malee akkasitti argitee wanni miti. Qotee bulaadha fakkeenyaaf biyyoonni keenya namni maasatti waa facaafataa horii horsiifataa hoolota horsiifataa alhamdulillah rabbil alamin wallaahi
hedduu wanni nyaatanii dhuganii fi uffatan inda libbiidha jechuudha. Yaa'ani sirritti jira jechuudha. Alhamdulillah rabbil alamin. Magaalaa sanitti illee magaalaa Finfinneetii fi sanii olitti osoo qullee baatan akka baadiyyaa ofiititti irra caalan nama nyaatee dhugee uffatee basaxee jiraata jechuudha. Gammachuudha. Walumalaalee biyyarraa yaa'e malee hundi hiyyummaan biyyarraa hin baafne nama mara jechuudha. Nama muraasa namni argitee aslan namni yoo dhugaa dubbachuuf ta'e namni waan takka hin qabne namni hiyyeessi lafa kufe waan deemuu hin qabu. Waan deemuu hin qabu jechuudha. Nama waan deemuu qabutu nama argitee masaarifa karaa ittiin deemu makiina ittiin yaabbatu qabutu nama ammallee baasabooruma san waan baafatu qabutu nama argitee ammallee waa hunda rooksii jidduu kanaa hunda fixeetiin mallaqaan kun wanni hojjetamu kana qabutu deema malee kan qabne hin deemu jechuudha. Kanaaf isiniin jedha harka 85 harki 85 ol warruma wallaalee biyyarra yaa'e tanumarra jijjiiramna jedhee malee dhabaaf miti jechuudha. Tanarra jijjiiramne gara magaalaatitti osiina jedhanii warra biyyaa yaa'an. Garuu namoonni jechuudha hiyyummaan inshaallah mana keessan rabbiin hin seensiin. Ollaa keessan aanaa keessanitti rabbi hin fidin. Ani wallahi nama rakkataa kana yoo laalu hedduun nutti dhagahama jechuudha wallahi subhaanallah. Yaa rabbii hiyyamadha wallahi. Kanaaf obboleettiin teenu tuni rakkina gaafa san keessaa baate dagattee obboleessa keenya kana wadi jedhaanii jirti jechuudha. Obboleessi keenya kuni an akka obboleettiitti si fide akka obboleettiitti si qarqaare malee haadha manaa yookaan gaa'ela wajjin ijaaruu fi mitii hin qabaa nama jaaladheetiin wajjin multii ijaaruu deemu qaba jennaan ansimaa yuun beekumi rakkinni ati keessa nama baafte tokko jechuun hin jiru miti. Maan naa goote waan nam fayyaa qabaachuudhaaf badii asii jetteen jechuudha. Galata namallee dagachuun hin barbaachisu. Isatti illee isaa wajjillee bultii ijaaratu baatan namni bultii wajjin ijaaratan tuuladha namni kaayyoo qabaachuudha malee waannan kaayyoo qabaachuudha. Namni kaayyoo yoo qabaate kaayyoo isaatti isa boonsa kaayyoo isaattu galmaan isa gaha jechuudha. Isinii galee kana dhugaa rabbi namatti dhagahama wallahi. Namni waan keessaa bahe dagachuun nama rakkina san keessaa nama baase dagachuun uf dagachuudha bakka akka nama boonutii fi maalii godhachuun namni suuraa kee ka duraa san walirratti hidhe ka ammaatii fi ka duraa walirratti hidhe akkatti namatti as deebisa. Bakka of laaluu nama jibbisiisa jechuudha yeroo sanitti wanni kaameraan kun illee haa badu wanni kaameraan qabe gadi nama hin dhiisu idime yoo ishii waa dubbattee suuraa san itti as deebisanii. Garuu namni kunillee subhaanallah namaa taa'e wallahi bakka suuraa ishii luka qullaa jirtu obboleeyyan ta'e uffata hin taane ofirraa qabdu akka malee jirtu kanaaf ka ammaa kana walirratti hidhanii ay fidan jechuudha. Subhaanallah maaliifuu kuni of laali jechuudha. Haa ta'u garuu namni tasgabbiidhaan olii gadi godhatuu baate oduu dalagaa ofii dalagatee bakka guddoo gahe bakka duraa san dagachuun namni tokkoffaa namni kenna maalinni bakka irraa ka'e san dagata. Yoo xiqqoo meesii waa bakka bootaa wayyaa qabdu wayiitti siqe wallaahi bakka irraa ka'e san dagate bakka akkuma arge ta'ee akka waan biyyatti namaa kun hundee isaa taatu biyya namaa kana keessatti harka arge birri gara arge ergee akka hin taane of godhee gara arge deemee mallaqa muxut godhee of harka qullaa biyyatti deebi'a. Bakka duraa sanitti deebi'a jechuudha ammallee wanni inni keessaa ba'e hin jiru ka. Sammuu tana dalaysisuun bareeda wallaahi. Sammuu ofii kana dalaysisuun baay'ee bareeda. Kanaaf obboleeyyan tiyyaa kuni dhaamsa guddaadha waa hedduu irraa baratanii kanaafuu mallaqa keessa walitti qabadha. Wallaahi lazim waan tokko obboleessa keenya tokko maal jedhe isinitti fakkaate sila maqaa faaxee jedhu kanaan lafti hin bitamtu jedhe haga maammadoo sammuun isaa hin dalayne ka mallaqa caatimaa fi sijaaratti fixutti ergitanii akkasitti eegas immootu galtanii boottan sila maqaan maan faaxeen isin moggaafattan kunummaan maqaan hin bitamu jedhamoo maali jedhe maal maqaa keessan hin bitadha. Yoo nama karoora qabu harkaa hin qabaatin maqaa keessan hin bitadha obboleeyyanti. Wallaahi lazim galaati deebi'a laalatti deebi'a waan tokko godhadha.
Kanaafuu galtanii akka hin taane ta'inaa isin jechuu barbaade. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.